aadaa boonsaa fi aadaa wal kabajuu jedhamaa ture keessaa inni tokko lammiif quuqamoo lammiif lammii isa jedhu keessaa iddoo kanatti argamtanii haala boonsaa fi haala nagamanaa gammachiisu kanaan barattoonni keenya kan yuunivarsiitii Wallaggaa waan nama gammachiisu isa bareeda akkanaa agarsiisuu keessanii fi saba keenya isa biraatiifis fakkeenya ta'uu waan danda'u jechuudha inni kun. Galatoma ulfaadhaa jawaadhaa yee hundi keessan galatoomaa fayyaa ta'anuu jecha warri asin carraa dhabdan gara mana nyaataallee wanni deeggarsaa kun waan deemtuuf achi wal arginaa balbala meenii balbala FBirrallee ittiin gargaaruu dandeessu lammii keessan gargaaruu dandeessu sabaaf sablammii as keessa jiran hunda hirmaachisuu dandeettu. Waan nu kennitaniif galatooma waan lammii keessanii kennitaniif galatooma biraan dhabinaa hin dhabamina. Isa waa'ee zeerfooruu irrattis kallattiidhaan amma murteessuunis ulfaatuyyuu gara boodaatitti daataa dhuunfaa keenyaa waan mariisisnee bakka bu'oota yuunivarsiitii wajjinis waliin ta'uudhaan gara boodaatitti maal akka taanuu qabu nyaata keenya keessaa karaa saba biraatitti bu'uu irraa bilisa nu taasisuun akkam akka gochuu qabu isa wajjin taanee mari'annaa jechuudha. Galatooma ulfaadhaas hin jennu. Warri irra keessa jirtanis achi naannotanii dhuftanii kennuu dandeessu waan ta'eedhaaf sagantaan kun immoo ammas ittuma fufa waan ta'eedhaaf Waaqayyo isin haa eebbisu. Nama lammii fi yaaddatanii waan argamtaniif ulfaadhaa. Tole ta'uuni galatooma qabeenya irratti qabeenya Waaqayyo isiniif haa kennu nama akkasuma borollee lammii isaatiif arjoomu Rabbi isin haa taasisu jedha waliif haa birmannu Oromiyaa armee